Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo, Ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaa nuuf baay'isee Waaqayyo Abbaan keenyaa akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaaf dhiifama isaatti eegee tiksee hanga isaan kaatti kan nu ga'e maqaan isaa qulqulluun guddaa kan galatoomeef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Sagalee kana kan dhaggeeffattan maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam. Maqaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa akka isaatii bakka jirtanitti akkam bultanii akkam ooltanii akkam galgaleessitanii ameen galateeffamuun amaloomaa keenyaa fayyisaa keenyaa Sillaasee kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota ergamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaa farmoolii keenyaadhaan kan galateeffamu qulqulluu kan ta'e maqaan isaa nu birattis guddaa kan galatoomeef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haala hunduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaam qulqulloota ergamoota Waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaa farmoolii keenya hunduma isaaniif akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo koorsii keenyaa waa'ee qo'annaa kitaaba qulqulluu yeroo darbee eegaluun keenya ni yaadatama. Arras egaa boqonnaa jalqabaarraa kaanee guyyaa irraatii akka fedhaaf eeyyaa Waaqayyotti kan itti fufnu kan ta'u jechuudha. Guyyaa har'aa kan jalqabnu boqonnaa tokkoffaadha. Boqonnaa tokkoffaa seensaa qo'annaa kitaaba qulqulluu kan jedhuun kutaa tokkoffaa jalatti guyyaa har'aa waa'ee kitaabni qulqulluun maaliif akka inni qulqulluu jedhame akkasumas hiikkaasaa dabalate. Isaan kana ni barannaa jechuudha. Egaan yeroo darbe akkuma ibsinee boqonnaawwan muraasa barumsa kanaan akka barannu kaasneerra. Bu'uuruma sanaan guyyaa har'aa boqonnaa tokkoffaa eegallaa jechuudha. Boqonnaan tokkoffaa seensaa qo'annaa kitaaba qulqulluu kan jedhamu ta'u boqonnaan kun qabiyyeewwan muraasa ni qaba. Isaan keessaa yaa warreen viidiyoodhaan ilaalaa jirtan ni agartuu warreen sagaleen dhaggeeffataniif immoo kan jalqabaan kitaabni qulqulluu maalidha kan jedhu ni baranna. Ittaansinee maaliif qulqulluu akka inni jedhames ni baranna. Kitaabni kun maaliif akka inni barreeffames ni baranna. Faayidaa isaas ni baranna. Faayidaa kitaaba qulqulluu. Kaayyoon barumsa kanaa immoo maalidha. Kitaaba qulqulluu qo'annaa isaa barachuun maaliif barbaachisee kan jedhu baranna. Dabalataan kitaabni qulqulluun eenyuun barreeffame, yoom barreeffame, eessatti barreeffame kan jedhu ni baranna. Kan biraanis immoo moggaasa maqaalee sanas immoo ni baranna. Maqaaleewwan keessatti argaman sun maalirraa ka'uudhaan moggaafamanii kan jedhus ni barannaa jechuudha. Kanumaan boqonnaa tokkoffaa kan xumurudha kan ta'u jechuudha. Bu'uuruma keenyaan kan jalqabaarraa gaafa kaanu kitaabni qulqulluu maalidha? Kitaaba qulqulluu jechuun maal jechuudha kan jedhu ni eegalla. Kitaaba qulqulluu jennee gaafa waamnu yaa'u jechichi jecha afaan Oromoodha. Jechoota lama kitaabaaf qulqulluu kan jedhaman irraati kan argamedha. Hiikkaansaa kitaaba jechuun barreeffamoota hedduu kan ta'an bakka tokkotti walitti qabamanii kan argaman jechuudha. Kitaaba gaafa jennu barreeffama baay'ee barreeffama hedduu bakka tokkotti walitti qabamee kan jiru jechuudha. Qulqulluu jechuun immoo adda kan ba'e kan fo'ame jechuudha. Kanaaf walitti qabnee kitaaba qulqulluu jechuun maal jechuudha jennee yeroo gaafannu kitaaba qulqulluu jechuun barreeffamoota bakka tokkotti walitti qabameef kan fo'ame yookiin immoo adda kan ba'e jechuudha. Salphaanumatti hiikkaansaa kanadha. Maal jechuudha? Barreeffama bakka tokkotti qabame akkasumas immoo adda kan ba'ee fi kan fo'ame jechuudha. Egaan hiikkaansaa kana jechuu yommuu ta'u maaliifidha qulqulluu kan jedhame jennee gaafa laallus immoo dhuguma kitaabni kun kitaaba qulqulluudha. Qulqulluu akka inni jedhamuudhaaf kan isa geesse immoo maalidha gaafa jennu sababoota baay'ee tarreessuu hin dandeenya. Kan jalqaba maallaa hafuura Waaqayyoo waan ta'eefidha kitaaboleen kun yaa'u kitaaba qulqulluu jennu keessa kitaabolee baay'ee jiru. Kitaaboleen kun hafuura Waaqayyoo waan ta'aniifidha qulqulluu kan jennuuf. Kitaaboleen qulqullaa'oon hafuura Waaqayyoo karaa adda addaa saboota isaadhaaf kan inni dabarsedha salphaadhumatti. Jechichi kan Waaqayyooti karaa adda addaa sabootaaf kan dabarsedha. Kanaaf abbaan kitaabichaa eenyudha? Waaqayyoodha jechuudha. Abbaan kitaabichaa, abbaan dubbii sanaa Waaqayyoodha.
Kanaafidha kitaabni qulqulluun nutti maal jedhama raajii Isaayyaas boqonnaa 34 lakkoofsa 16 gaafa dubbisnu kitaaba waaqayyoo barbaadaa dubbisaas jechuudhaan dubbata. Innaa kitaaba waaqayyoo yeroo jennu kitaabolee kanadha malee waaqayyo samii irratti kitaaba kan mataasaa kan ta'e samii irraa qaba yookiin wanta biraa qaba jechuu osoo hin taane kitaaboleen qulqullaa'oon kun hafuura waaqayyoo waan ta'inaaf kan waaqayyooti. Innaa kan waaqayyoo kan ta'e hundumtuu maala qulqulluudha. Kan waaqayyoo namoonni waaqayyoo kan inni isaan warreeffataman qulqulloonni maadha qulqullootadha. Qulqullootadha. Kana qofa miti. Guyyaan waaqeffatee qulqulluudha guyyaan waaqayyoo. Meeshaan kan waaqayyoodhaaf filatames maadha qulqulluudha. Akkuma kanaas sagalee isaadhaan kan namoota adda addaatiin barreeffame kitaabni kun innis sagalee waaqayyoo waan ta'eef maadha jechuudha. Innis qulqulluudha jechuudha. Kanaaf hafuura waaqayyoo waan ta'inaaf kitaaboleen kun qulqullaa'oo jedhamu. Kan lammaffaa immoo kitaaboleen kun qulqullaa'oo kan jedhamaniif maaliifidha yeroo jennu namoota qulqulloota hafuura waaqayyootiin kakaafamaniin waan barreeffamaniifidha. Namoota qulqulloota hafuura waaqayyootiin kakaafamaniin kan barreeffaman waan ta'aniidhaaf qulqulluu jedhamu. Akkuma jalqaba kaasne argamsiisaan kitaaba qulqulluu yookiin abbaan kitaaba qulqulluu waaqayyoodha. Waaqayyoodha. Yeroo waaqayyoodha jennu garuu waaqayyo ofuma isaatii barreessee qopheessee akka amma jiru kanatti samiirraa gadi buuse jechuu keenya osoo hin taane inni waaqayyo hafuura isaa namootaaf erguudhaan hafuura waaqayyoodhaan durfamanii qulqulloonni barreessaniiru. Isa kana gara fuulduraatti bal'inaan ibsana. Innaa qulqulloonni kun yeroo barreessanii yaada isaanii miti kan isaan barreessan kan waaqayyoodha. Hafuurri qulqulluun isaaniif ibsee kan barreessan walitti qabatee kan argamudha malee yaada namootaa miti. Kanas immoo ilaaluu dandeenya fakkeenyaaf seera boqonnaa 17 lakkoofsa 14 yommuu ilaallu waaqayyo Museedhaan maal jedha? Akkas jedha. Waaqayyo Museedhaan seenaa warra Amaaleq samii gaditti raawwadhee waan hin balleessuuf yaadannoo kana kitaaba irratti barreessi gurra Iyyaasuttis himi jechuudhaan dubbata. Innaa wanta sana barreessaa kan dubbachaa jirudha waaqayyoodha. Kan barreesse garuudha Museedha. Museedha. Hafuura waaqayyootiin qulqullichi Musee kan barreessedha jechuudha kun. Kan biraa ilaalaa lammaffaa Phexros boqonnaa 1 lakkoofsa 20 gaafa ilaallu kitaaboleen kun dhuguma hafuura waaqayyoon akka isaan barreeffaman kan barreessan immoo qulqulluu isaan ta'an ni dubbisa. Maal jedhaa? Kana dursaatuu beekaa. Raajii kitaaba keessa jiru eenyuyyuu akka fedha mataa isaatti hiikuun hin eeyyamamne. Raajiin gonkumaa fedha namaatiin dhufne waan ta'eef haa ta'u garuu maalla namoonni qulqullaa'oon waaqayyoon ergamanii hafuura qulqulluudhaan dubbatan jechuudhaan dubbata qulqulluun Phexros. Eenyu dubbate? Namoonni qulqullaa'oon waaqayyoon ergamanii hafuura qulqulluudhaan dubbatanii kan barreesse kan dubbachaa jiru namootadha. Isaan dhabulee immoo hafuura qulqulluutu dubbachaa jira. Jechichi immoo kan waaqayyoo jechaa jira. Innaa kan agarsiisa. Kan kakuu haaraa keessaa kan biraa mul'ata Yohaannis yoo ilaalle boqonnaa 1 lakkoofsa 11 irratti waaqayyo duukaa bu'aasaa kan ta'e Yohaannisiin akkas jedha. Wanta sitti mul'atu kitaabaan barreessi gara Efesoonii fi Semrinees, gara Peergaamonittis, gara Tiyaatiroonittis, gara Serdesittis, akkasumas Fiildiifiyaattis, gara Lodooqiyaattis, gara manneen kiristaanaa 7 Eeshiyaa keessatti erginaan jedhee jechuudhaan barreessa. Kana dubbachaa kan jiru manneen kiristaanaa kuni manneen kiristaanaa yeroo sana Eeshiyaa keessa kanneen jiran 7dha. Isaan kanatti waaqayyo maal jechaa jira? Barreessi Kiristoos gooftaan keenya erga duukaa bu'aasaa kanaan barreessi isaaniif ergi jechuudhaan sagalee isaa dubbataa kan barreessu immoo qulqulluu isaati. Qulqulluu isaati. Kanaaf qulqulloonni waaqayyoo hafuura waaqayyoodhaan kan barreessan waan ta'inaaf kitaabni qulqulluun qulqulluu jedhama jenna. Kan sadaffaan immoo wantoota uumamuudha namaatiin dursanii turan yookiin raawwataman shakkii malee wanta dubbatuufis kitaabni qulqulluun maalidha? Qulqulluudha. Qulqulluudha. Inni kun maalidha? Kitaabni qulqulluu mataa isaa barreeffamu kan inni jedhe addunyaan erga uumamtee booda naannoo bara 1486 faallattidha. Yoo jalqabaadhaaf kitaaba kan barreeffame kanadha. Gara fuulduraatti ni baranna. Kitaaba Heenokidha. Isa booda immoo naannoo waggoota 4000 booda dhaloota Kiristoosiin booda
dura naannoo bara 1500 jechuu kooti Museen seerota 5 barreesseera. Innaa barreessitoonni kun waan yeroo barreessan wanta yeroo bara isaanii dura ta'e sana shakkii tokko malee barreessaniiru. Haa ilaallu seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa tokko gaafa ilaallu jalqaba Waaqayyo samiif lafa uume jechuudhaan Museen dubbata. Egaan Waaqayyo addunyaa kan uume unkaan Addaam mataan isaa osoo hin uumaminidha. Addaam hin jiru gaafa Waaqayyo samiif lafa uumuu jechuudha. Museen garuu maal taasiseera? Erga wanti kun hunduu raawwate waggoota 4,000 booda dhufe akkas ta'uu danda'a. Waaqayyo kana godhee ta'uu danda'a hin jenne. Ergixanyaa ta'e sirriitti maal jedheera? Otoo shakkiin qabaatiin jalqaba Waaqayyo samiif lafa uume jedha. Ilaala seera uumamaa guutummaa isaa ilaaluu dandeenya. Dabalataan waa'ee namaa gaafa barreessu Waaqayyos jedhee nama akka bifaaf fakkeenya keenyaatti haa uumnu. Ilaalan kana kan barreessaa jiru namadha. Eenyu Musee. Garuu wanti kun kan raawwatame namni osoo hin uumamin dura Waaqayyo kan dubbate mataasaa kitaabni qulqulluun shakkii tokko malee dubbata. Kana qofa miti. Addunyaadhaan baduu bishaanii bara Nohii kan ture sana yoo ilaaltan. Dabalataan Sodoomiif Gomoraa yoo ilaaltan. Isaan kun yeroo raawwataman unkaan Musee Abrahaam mataan isaan ture. Abrahaam bara Sodoomiif Gomoraa tureera. Bara Nohii hin turre. Museen immoo sarara baay'ee fagoodha. Garuu Museen ka'ee kan hundumaa barreesseera. Annaa kun jecha Waaqayyoodha. Kan Waaqayyo karaa qulqulluutaa dabarse kana shakkii tokko malee hafuun kitaabni qulqulluun kana jedhee dubbata. Kana waan ta'eedhaaf kana sirriitti wanta dubbatuudhaaf kitaabni qulqulluun maal jedhamedha? Qulqulluudha jechuudha. Qulqulluudha. Kan biraan immoo kitaabni qulqulluun qulqulluu akka jennuudhaaf kan nu taasisu qabxiin afuraffaa gara fuulduraatti illee wanta dhufu shakkii tokko malee waan dubbatuufidha. Akkuma kan sadeeffaa kanaa jechuudha. Wanta darbe shakkii tokko malee akkuma dubbatu kitaabni qulqulluun gara fuulduraatti ta'uudhaaf kan jirus shakkii malee dubbata. Fakkeenyaaf haa ilaallu. Yeroo har'aa raajiiwwan raawwataman jennee haa ilaallu. Garuu yeroo kitaabichi barreeffamu kan hin raawwatiin. Har'a garuu raawwatamanii kan jiran. Fakkeenyaaf seera keessa deebii boqonnaa 18 lakkoofsa 15 kan jiru Museen kan barreesse haa ilaallu. Maal jedha Museen? Waaqayyo gooftaan keessan isin gidduutii obbolaawwan keessan keessaa raajii tokko akka kootti isiniif ni kaasachuudhaan dubbata. Maal isiniif kaasa? Raajii tokko akka kootti isiniif kaasaa jedha. Raajiin kun Museen jalqabaa raajiiwwan kitaaba qulqulluu karaa lama hiikamu. Kan jalqabaa kallattiimaan yeroo keessatti yeroo sana kan raawwatan ni jiru. Inni dhugaadhaaf inni icciitinsaa immoo kan raawwatus immoo boodadha. Innaa raajiiwwan akkasii kun ni jiru kitaaba qulqulluu keessa. Yeroodhaaf kun kan dubbatame Iyyaasuufidha. Iyyaasuun bakka Musee bu'eera. Museen yeroo du'u jechuudha. Inni guddaan garuu raajii tokko isiniif kaasaa kan jedhe kan isaan dubbatame Kiristoosiifidha. Kana dhalannaa gooftaa keenyaadhaan waggoota 4,000 booda wanti kun raawwateera jechuudha. Maaliifidha? Akka gochuudha Museen kan inni kaase Kiristoos galanni isaaf haa ta'uti raajii ta'etu miti. Raajii ta'e akkasitti waamame osoo hin taane Museen raajiiwwan gurguddoo raawwate kitaaba keessatti. Saboota Israa'eliin Gibxi Si'ool keessaa fakkeen Si'ool kan dargisaaf kaasee gara Kana'aan galaana Eertiraa ceesee fideera. Kiristoosis isiniin ibidda Si'ool keessaatu bittaa Si'ool keessaa baasee gara gannataaf gara mootummaa ishee bara baraatti kan isiniif dabarsu isiniif ka'aa jechuudhaan fakkeenya kanaan kan dubbatamedha. Malee Kiristoos lootuu sibaat raajii ta'eetu miti kan dubbatu jechuu barbaadeetuun. Kan biraas ilaalaa raajii Isaayyaas boqonnaa 7 lakkoofsa 14 gaafa laallu raajichi Isaayyaas akkas jedha. Kanaaf inni matumti isaa mallattoo isiniif ni kenna. Kunoo durboon ni ulfoofti mucaa dhiiraas ni deessi maqaa isaas Amaanu'eel jettee ni moggaasti jechuudhaan dubbata. Innaa raajiin kun erga dubbatameeti waggoonni 700 darbanii dhalannaa Kiristoosiin qulqulleettiin dubroo Maariyaam durbummaa bara baraa kan qabdu isheen da'uudhaan raajiin kun raawwateera. Innaa Isaayyaas yeroo kana barreessu tarii akkas ta'uu danda'a hin jenne. Dhugaadhaan shakkii tokko malee kana barreesse darbeera. Innaa yeroon isaa gaafa ga'u raawwateera. Kan biraan kan gara fuulduraatti raawwatanii akkuma kanaan ni jiru. Guyyaa keenya kana gaafa irra dhaabbannee ilaallu kana gara fuulduraatti raawwachuudhaaf kan jiran galanni isaaf haa ta'uti gooftaan keenyaaf fayyisaan keenya. Yesuus Kiristoos kan dubbate raajiiwwan baay'een ni jiru. Gara fuulduraatti kan raawwatan jechuudha. Akkasumallee raajonni biroon kan dubbatan kan akka Daawit kan akka Daani'eel kan isaan dubbatan gara fuulduraatti ni ta'a. Ni ta'a. Faarsaa 49 lakkoofsa 2 Waaqayyoon callisu
በግልጽ ifatti ni dhufa jedhamee waa'ee dhufaatii lammaffaa Kiristoosiidhaaf dubbatameera. Daani'el waa'ee dhufaatii Kiristoos sirriitti ibseera. Kan lammaffaa jechuudha. Kan gara fuulduraa. Kiristoos inni hundi mataa isaas immoo kunuu dubbateera. Mee ilaallu muraasa isaanii fakkeenyaaf Wangeela Maatoos boqonnaa 24 lakkoofsa 29ffaatti kan barreeffame ni jira. Kiristoos akkas jedha rakkina guyyaa sanaa booddee achumaan biiftuun ni dukkanoofti. Jiinis ifa ishee laattu urjoonni samii irraa harca'u jechuudhaan dubbata laala. Kun yoomidhaan dhufaatii lammaffaatti kan raawwatudha. Bara dhuma addunyaa jechuudha. Na gooftaan keenya kana dubbateera. Kitaabni qulqulluun kan hundumaa qabatee jira. Gara fuulduraatti wanta raawwatus shakkii tokko malee ni dubbata. Kanaaf kitaabni qulqulluun maalaa? Qulqulluudha. Haala kanaatiin dubbachuu kan danda'u kitaabni biraa tokkoyyuu hin jiru addunyaarra. Kitaaba qulqulluu qofadha jechuudha. Kan shanaffaan immoo kitaabni qulqulluun qulqulluu kan inni jedhameef kan dhaga'aniidhaaf kan dubbisan kan qulqulleessuu fi namootas gara qulqullummaatti waan fiduufidha. Kitaabolee addunyaa jiran baay'een hin jiru. Kitaabolee hin jiru. Kitaabolee tokko tokko dubbisuun beekumsa laata. Tokko tokko dubbisuun immoo cubbuudhas gara cubbuutti nama keessa. Tokko tokko dubbisuun immoo qajeelummaadhaaf eebbaaf qulqullummaaf nama gargaara. Kitaaboleen beekumsa biyya lafaa kan akka saayinsii irraa dubbisuun qajeelummaas miti cubbuus miti beekumsa argachuu qofadha. Kitaabolee shakkitootaa kitaabolee xinqolaa adda addaa dubbisuun immoo cubbuudha. Cubbuudha gara cubbuutti nama galcha. Kitaaba qulqulluu dubbisuun immoo faallaa kan hamaadha qulqullummaa namaaf kenna. Namni kitaaba xinqolaa dubbise akkuma inni cubbamaa ta'u namni kitaaba qulqulluu dubbisu immoo gara qulqullummaatti maal ta'a? Ni deemaa jechuudha. Fakkeenya ilaalaa waaqayyo mataa salbateera. Kan isin waame waaqayyo qulqulluu waan ta'eef isin akkasuma qulqulluu ta'a jedha kitaaba qulqulluu. Isinis maal ta'a? Isinis qulqulluu ta'a jechuudhaan waama. Leewwota boqonnaa 19 lakkoofsa 2 tokkoffaa Phexros boqonnaa 1 lakkoofsa 15 kaasnee dubbisne haala wal fakkaatuun kan arganna. Kana gochuun gara waaqayyootti akka dhiyaannuudhaaf kan fiduudhaaf akkasumas immoo gara qulqullummaatti kan geessuudha kitaabichi. Kanaaf qulqulluu jedhama. Akkas jedha dabalataan mul'ata boqonnaa 1 lakkoofsa 3 yommuu dubbisnu barri isaa dhiyaateera kan dubbisan jecha raachaa kan dhaga'aniidhaaf isa keessatti kan barreeffame kan raawwatan eebbifamoodha ilaala. Kan raawwatan isaan kun maala? Eebbifamoodha. Kitaabni kun gara eebbaatti nama waama jechuudha. Dabalataan mul'ata boqonnaa 22 lakkoofsa 7 illee dandeenya. Kiristoos akkas jedha kunoo dafeen dhufa. Jecha raajii kitaaba kanaa kan eegu eebbifamaadha ilaala. Kitaaba kana kan itti fayyadamee kan eege jechaadha. Eebbifamaa ta'a. Kanaaf kitaabni kun gara eebbaatti nama geessa. Dabalataan illee Kiristoos Wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 24ffaatti barreeffame akkuma argannu maal jedhedha? Jecha koo kan dhaga'u isa na ergettas kan jireenya bara baraa qabachuudhaan dubbata. Maal qaba? Jireenya bara baraa qaba. Kanaaf kitaabni isaan kana qabatee kan jiru kitaaba qulqulluudha. Innaa kitaabni kun gara isaan kana hundumaatti nama geessaa jechuudha. Qabxiin jaffaan kitaabni qulqulluu akka jennu kan taasisu maalidha? Baraan kan hin jijjiiramne waan ta'eefidha. Beekumsiif qarooma addunyaa kanaa bara waliin kan jijjiiramudha. Kitaabni qulqulluun gara akkas miti. Hin jijjiiramu. Saayinsiin kitaaboleen addunyaa jiran yerumaan maal ta'a deemu? Appideet ta'a deemu. Jijjiiramaa deemu jechuudha. Qaroominuma jedhachaa teekinooloojii jedhachaa duukarra jijjiiramaa deemu. Kitaabni qulqulluun garuu jechi isaa tokko qubeen isaa tokko maal taatu? Hin jijjiiramtu. Kana kitaabni qulqulluu ni dubbata. Mee ilaalaa. Raajicha Isaayyaas boqonnaa 40 lakkoofsa 8ffaatti kan inni barreesse raajiin kun maal jedha? Jecha waaqa keenyaa garuu hanga bara baraatti cimtee jiraatti jedha. Jechi waaqa keenyaa hanga bara baraatti cimtee jiraatti. Wangeela Maarqos boqonnaa 13 lakkoofsa 31tti maal jedha? Samiif lafti ni darbu. Jechi koo garuu hin darbu. Tokkoffaa Phexros boqonnaa 1 lakkoofsa 25 jechi gooftaa garuu bara baraan jiraata. Isaan kun akka isaan hin jijjiiramne kan agarsiisanidha. Waan tokko yoo ta'u kan barbaade jechi waaqayyoo yoomuu taana maal ta'u hin jijjiiramu jechuudha. Qabxiin torbaffaadhaa kan dhumaanii kitaabni qulqulluu akka jedhamu kan taasisu maala kan biraan kabaja qulqullootaa kan yaadatu waan ta'eefidha. Kitaabni qulqulluun kabaja qulqullootaa ni yaadata. Qulqulloota kam? Haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam, qulqulloota ergamoota waaqayyoo, qulqulloota abbootii keenyaa fi harmoolii keenya hunduma isaanii yaadannoo isaanii, kabaja isaanii, ulfina isaanii yaadachaa bara baraaf kan jiraatudha. Fakkeenyaaf Wangeela Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 28 akkasumas boqonnaa 1 lakkoofsa 42 kan jiru kennaan kan guutamte dubartoota hunda keessaa
kan eebbifamtee deessuu waaqayyoo akka isheen taate waa'ee dubroo maariyaam kan dubbatan kun yoomuu taanaan jijjiiramuu hin danda'u. Bara baraadhaaf hin jiraata jiru kun kitaabni qabate. Waa'ee ergamoota waaqayyoo gaafa laallu saganniif kabajni kan isaaniif ta'u fakkeenyaaf kitaaba Iyyaasuu boqonnaa 5 lakkoofsa 14 sagada ergamaa waaqayyoodhaaf ta'u akka isaan nuuf kadhatan Zakkaaras boqonnaa 1 lakkoofsa 12 akka fakkeenyaatti kaasuu dandeenya. Isaan kana kitaabni kun yaadataa qabate yeroo hundumaa jiraatu. Kan biraa qulqulloota abboota keenyaadhaaf yaadannoon isaanii bara baraadhaaf akka isaaniif ta'u Isaayyaas boqonnaa 56 lakkoofsa yoo dubbisne barraa'ee jira. Akkasumas immoo yaadannoo isaanii kan taasisanillee namoonni eebba isaan argatan dabalata barraa'ee jira. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 10 lakkoofsa 42. Innaa isaan kun bara baraaf kitaabni kun hojjetaan qabatamanii ni jiraatu jechuudha. Kanaaf kitaabni qulqulluun yaadannoo kabaja ulfina qulqullootaa qabatee yeroo hundumaa wanta jiruudhaaf maal jedhameera? Qulqulluu jedhameera jechuudha. Walumaa galatti kitaabni qulqulluu kan jedhameef sababoonni jiran keessaa muraasni qabxiiwwan kana torban kaasneerraa jechuudha. Kan itti aanu kitaabni qulqulluun maaliif barreeffame kan jedhu kutaa nuti qabannee kan dhufna kan ta'u har'aaf asumatti nu haa ga'u. Abbaa sagalichaa kan ta'e waaqayyo abbaa keenyaaf galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Kutaa lammaffaatiin hanga deemtu nagaa waaqayyoon turtii gaarii galannii waaqayyoof.